Kuni gabaasa Itoophiyaan dhimma waraana Tigraay irratti yeroo garaagaraatti hojjete gabaabsinee viidiyoo gaggabaabaa walitti idaanee isin dhiyeessine magaalota akka Dabarataa Burii fi naannoo Kaaba Gondaritti namooti waa'ee duula kanaa waan jedhan EBC'n kan gabaase dubartii tokko yaadattoo ta'e akkuma waliin hordofne makatkachaa biillaa gajaraa qabannee duula jirreedha. Mucaan tokko immoo namooti lama gabaasa tokko keessatti gajaraadhaan humnoota Tigraay irraa kilaashii akka booji'an waan akkasiitu deemaa jira. Viidiyoo kana wallaalu an baay'ee rifadha beektaa akka miidiyaan biyyaalessaa kan mootummaa arraata mootummaa kan ta'e arraata mootummaa bilchiginaa kan ta'e miidiyaan kan yeroo garaagaraatti saayinsiin isaa akka jirutti fourth state jechuun riqicha mootummaatii fi uummata gidduu jechuudha. Yeroo waraanaatti sila waa'ee araaraa waa'ee nagayaa labsuutu irra ture. Yeroo akka kanaa ammoo maal jedhaa keessuma yeroo miidiyaa yeroo dhibi yeroo konfliktiin jiru yeroo akkoon jiru akka itti waa gabaastu minimize harm jedha. Badii dhaqqabu xiqqeessu akka itti warri kun gabaasaa jiran garuu badii xiqqeessa. Badii maal xiqqee an baangaa billaa gajaraa nami jeesiyeetti wat kadhaata taate wanni kun maaliif ikadda qabaaseeta. Televiziyoon jechuun is a visual media nam cufa daawwata. Daa'im xiqqaa daawwata jaarolee daawwata nam sammuun fayya qabdu fayyaa hin qabne daawwata. Waan akkana kayyoo argee garsa darka kamii deemu waan jedhu wal qabsiisu fedheeta. Kanaafuu seer miidiyaa kamiyyuu kee wanni akkana hin jiru. Kun miidiyaa biyyaalessaati miidiyaa gibir uummata irra guuranuun buluu jiru Ethiopia Broadcast Authority jedhanii dhaabbati miidiyaa to'atu. OBN gaaf yeroon ingida Hacaaluun du'e live dabars awwaal Hacaaluu dabarsee jedhanii OMN cufame saamame. Dhaabbati akkas godhu dhaabbati independent ta'e sila miidiyoota waan hamtuu gabaasan qoratu jedhan ergan. Itoophiyaa keessa joornaalizimiin hin jirtu propaagandistoota walitti qabanii mootummaa dhufee dabru cufa harka dhaanti. Gaazexeessota EBC tan cufisiin been. Gaaf nu ijoollee lachumirra sobdii amma lachumirra sobdii hedduun isii amali isaan akkanum garuu wanni kun gaazexeessummaa ogummaa gaazexeessummaa keessatti akkamitti ilaalamti yoo jenne miidiyaan cufti filosoofii dhaabateef qaba. Joornaalizimiin kun joornaalizimii walitti qabanii maqaa yaamanii gaazexeessadhaan malee gaazexeessaan gosa hedduu jira. Gosti 20 ta'uu danda'a. Development journalist in jira hak mootummaan hojjetu kunin sport journalist in jira political journalist in jira yellow journalist in warri very rude tay ka control godhuuf yookaan in danda'amni jira warri paparazzi jedhaniin in jira kadhokate waan namoota scandal waan akkana kan hojjetin jira ka Itoophiyaa keessa beekam most probably developmental journalist political journalism sport gomdi diqo akkana kan hundu miidiyooti kun kaayo shan qaban miidiyaan kamiyyuu dhaabat kaayo shan qaba tokkoffaa informing uummata odeeffannoo kennu lammeessoo education uummata barsiisuu sadeessoo entertaining uummata bashannansiisu afreessoo persuading waan tokko namoota amansiisu shaneessoo mobilizing chochoosu karaa kamitti chochoofta kan gaafiin guddoon ka shaneessoo gubbaa jira karaa natti chochoosu qabdu Itoophiyaan developmental journalism hordofnaa ettee school keessallee akka barsiisan developmental journalism gaazexeessaa misoomaa jedhaniin kan gaazexeessaa misoomaa baanga qabadhaa namijjeessaa nam qala jedhe warri ammoo miidiyaa bulchaayidhaan waliin harka dhaanaa jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan seera lafir keeyyatee seeraan bulteen beektu bi propagandistiiti hungaramin nugeessaa waan jedhu irraa dubbanne hungarin inni nugeessu Rwandaan genocide achi akka dabarru yeroon irra dubbanne. Eeyune taateen kuni genocide yookiin duguggaa sanyii ka Rwanda bara 1994 ta'ee wal fakkaata jedhan keessumaa bangaa yookiin gajaraan kuni almost waan Rwanda keessatti ta'e wajjin wal fakkaata barreeffamoota dheeraa YouTube irra deemee namni daawwachuu hin danda'a. Kanaaf biyyattiin genocide amma kan irra duulamaa jiru tokko uummata Tigraay irratti. Lammeessoo immoo maqaa waraana bilisummaatiin Oromoo irratti right. Warri duula kan gaggeessaa jiru immoo kaampii yookiin mooraa kam akka ta'e hin beekama. So amma yaaddoon namaa fixiinsa sanyii kan Rwaandaa ta'e Itoophiyaatti irra deebi'a kan jedhu karaan hundisaa garas waan geessu fakkaataadha. Waan si gaddisiisu taateewwan akka sodaatti nuti kaasaa jirnu kun yeroo ammaa immoo qabatamaadhaan mul'achuu bakka isaaniitti eegalanidha. Amma labsa miidiyaaleen mootummaa warri afaan Amaaraa dubbatu bifa kanaan labsan warri afaan Oromoo dubbatu immoo ganamaa galgala taayyeen faarra ta'anii jibba facaasaa oolan kana giddu gala godhachuudhaan yeroo ammaa qimaanti keessatti maaltu ta'aa jira Wallagga keessatti maaltu mudate iddoowwan garaagaraa ta'e iddoowwan duulli kun taasifamaa jirutti maaltu ta'aa jira waan jedhu gaggabaabsinee dhuma ilaaluun barbaachisaadha. Qimaanti keessatti torban tokkoon dura gabaasan hojjedhee ture tokkoon yoo ni yaadatte taate France 24 gabaasan ni gabaase bu'uura godhadheetani lammiilee gara Sudaanitti baqatan haala isaan keessa jiran irratti France 24 gaafiif deebii godheefii ture. Gajaraadhaan lammiileen keenya nurraa dhumaa jiru sana baqannee qe'ee keenya gadhiifne
garanatti godaanuudhaaf dirqamnee jechuudhaan torban tokkoon dura kan isaan kaasaa turan. Kaleessa dhalattoonni qimaant odeeffannoo qabnu dhalattoonni qimaant goraadeedhaan ajjeefamaa turuu isaaniidha kan isaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Ifaan ifatti qabatamaadhaan mul'ataa jira jechuudha. Gatiin yookaan bu'aan hojii miidiyaalee kanneeni. Wallagga keessatti Wallagga bahaa kiiramu bakka amma rakkoon jiru jedhamu keessatti bu'uurri rakkoo kanaa dhalataa Oromoo tokko konkolaachisaa tokko magaalaa dhalattoonni saboota biroo keessatti baay'atanitti dhalataa Oromoo tokko bifa sanaan buusanii konkolaataa keessaa buufanii gajaraadhaan ajjeesanii jedhan. Achittis mul'ataa jira jechuudha. Kun kan inni si argisiisu bakka hundumaatti bu'aan gajaraa dhaadhessuu kun bu'aan wal waraansa waliin miidiyaaleen kunniin ba'anii ganamaa galgala afarsan kun bu'aan sun mul'ataa jira. Adeemsi kun itti fufnaan taateen Ruwaandaatti ta'e sun Itoophiyaatti dabalamuu akka danda'udha. Hayyoonni bifa garaagaraatiin ibsaa kan jiranii. Egaa gara sanatti deemamaa jira hololli jibbaa, hololli meeshaalee waraanaa kanneen dhaadhessuun maal kun. Hojiin kun immoo waan seeraan ala ta'uun ni beekama baay'ee. Iskaleessa oduu irratti hojjetteetti natti fakkaata. Mana maree biyyattiitiin osoo hin hafin meeshaaleen kunniin namni dhuunfaan qabatee akka hin sochoone inumaa yeroo lolaa mitiiti. Yeruma nagaama taasaa hojiidhuma idileedhaaf illee namni akka ittiin fayyadamne meeshaaleen kunniin bakka daangeffamanii jiranitti miidiyaan afaan biyyaati jedhamu miidiyaa biyyoolessaati jedhamu bifa kanaan kan inni dhaadheessu. Isti gabaasee kaasa guyyaa carrasii kenna. Ruwaandaa keessatti wanni guddaa akkanayyuu dhaadheeffamne baay'ee. By the way waggoota dheeraadhaaf atakaaroon siyaasaa hin jira saboota Huutuu fi Tutsii gidduutti. Huutiin saba guddaa maajoritiidha. Tutsiin immoo maayinooritiidha. Waggoota dheeraadhaaf garuu aangoo irra turanii mufaatuun yookiin atakaaroon saba gidduu eenyummaa garaagaraa qaban kana gidduutti tureera garaa walanqatu. Gara dhumaatti garuu warri guddaa lakkoofsan guddaa kuni waamicha godhanii waamichi sun reediyoo miillee jedhamuun televezyiinii reediyoo miillee jedhamuun godhamee galgaluma takka jechuudha. Kill the cockroach waan akka jedhu maal jedhu bararoo ajjeesa kan jechuun Huutiiwwan fixaa jechuudha. Waan galgala takkaati. Uummata biyya sanaatu xiqqoo sona qabaaf naamus qabaaf xiqqoo wal hoodate malee akka ITV fi miidiyaaleen biyya sanaa waamicha godhanii biyyiin jirtu. Achuma deemuu jira. Carraan Itoophiyaa waan kana akkuma arma dhumne wagga tokko guutuuf irra dubbachaa turre yoo qabattan taate Itoophiyaan akka biyyaa kuftee jirti. Failed state jechuun dandeenye Itoophiyaa break state. Itoophiyaan kuftee adon ta'in in dhudhukkooft in bulloofte jechuun maal jennaan in cacaccabte akkasii fudhachuu dandeenya. Tokkoffaa noormii cabee aadaa cabee amantaa cabee safuu cabee sirna cabee namummaa cabee dhumsuun gubbaa jira. Namummaan Itoophiyaa akkasiin cabte agartuuni national TV miidiyaan biyyaalessaa gajaraan lammi Itoophiyaa dhaayjeesee gajaraan nam balleessinaa kadhaadheessanii TV'n biyyoolessaa nu dabarsaa jechuudha. Itoophiyaa Nobel Prize in bult nam Nobel Prize winner in bult Itoophiyaa diimo badhaadhina nu ceesisuuf deemtutti sadarkaa kan gubbaa ka'e waan Huutii kanaa yoo wal qabatte Huutiif tusi gubbaatti Rwanda genocide filmiin hoteelo Rwanda jedhamtu gubbaa waan sun guddoo agarsiisa daawwachuu dandeettanii. Wanni kun wam jalqablaale qorannoo baay'ee irra godhame waa'ee Huutiif tusi kan gubbaatti the role of media in conflict keessatti guddoo qorannoo gurguddoon irratti hojjetame. Qorannoon kun maal jedha yeroo baay'ee Miidiyaan immediate cost malee koziin jalqaba kakkaa'umsa akkanaati. Kakkaa'umsi kun eessa godha man barumsa keessatti ijoollee xixiqqoo baadiyyaa keessatti jaaroolee akkuna training kennaniif laal mana amantaa keessatti waa waraana barsiisan. Bakka bishaanii waraana barsiisan mana yaalaa keessa waa waraana barsiisan miidiyaa irra waa waraana barsiisan dhumirra garamitti deemnaa dhufum dhumne a single trigger barbaannaa jechuudha. Triggeriin sun maal ta'uu danda'a? Yoo galgalum tokko Ethiopia Broadcast Authority amma akkas tolchu galgalum tokko Shanii fi junta bakka argitanitti jeesaa jedhanii then Oromoo and the Tigray will be targeted. Sunti ta'uuf deema. Rwanda keessa maal taseeta? Ati wanni kun hin dhalatin duratti yeroo baay'ee deddeebi wanni akkana ololii kun hin deddeemsifama ture. Ololii kun deemsifame nami bulchaa Rwanda aangoo qabu tokko ijjeefamtu yuura isa rukutanii garee waa ijjeef. Televezyiiniin raadiyoo televezyiinaa Libiraa Dismiilaa Koliinsaa jedhamti raadiyoon tunini nam Kaabungaa jedhan tokkoon hundoofte abba qabeenya beekamaa Felix Kabuga jedhama. Felix Kabuga. Gaazexaan Kaanguuruu jedhan tokko baay'ee achirratti hojjechaa ture. Lamaffaa uumati qarayyuu maal jedhaniin namu billa qopheeffadhaa jedhanii namichi suniin maacidii amma akka televezyiinii irratti arganii kan yookaan baanga kana gajara kana dursee bitee magaala keessa import godhee jira. Kanaafuu waan kana yeroon dheeresine yeroon asi kenna maalii wal qabsiisuu dandeetta?
Ameerikaa keessatti yeroo baay'ee Ameerikaa keessatti shooting yookaan man barumsa seenanii waraananii nam fixuun kun yookaan rasaas bananii nam ijjeesuun kun Ameerikaa keessa maaliif baay'ataa hojjette Itoophiyaa facaalaa amma hin beeknu gaaf durii Itoophiyaa Afrikaa caalaa Ameerikaa keessatti namni dhufetti nam fixuun kun baay'ee bal'ata maaliif baay'ata accessibility jira abbaan barbaade dhaqee suuqii qawwee bitachuu danda'a jechuudha. Fuula baangaaf billa dhaadheessu dhar tokko yoo qawwee dhaadheessitu wayya because kilaashii tokko nami jeesuu fedhe dhaqee kilaashii 120 yookaan 200 kilaashii hin bitu. Baanga katama keessatti mittiin nami jeessan amma reefu achirratti maal jedhe baanga kanaan qaacir dhahee irra hiikadhee jedhe. Ijoolleen xixiqqoon daawwatu maal jedhe baanga bitatti jechuun akkas ta'e. Nam wayii jeeftee warra fudhachuu baanga bitatti jechuudha. Tiriigarii xiqqoo tokko nu barbaachisa malee carraa Ruwaandaan qabdu jechuudha Itoophiyaan kan jala sarartoo bachuu qabda. Basically